isaatiin seexanni ni mo'amee addaam bilisa ba'ee addunyaa mararratti nagaan ni lallabamee. Amiin. Maatii Waaqayyoon kan jaallattanii Waaqayyos immoo kan isin jaallatu biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan nu hordofaatti jirtan bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkamiin yoona kana geessan? Maqaan Waaqa keenyaa fayyisaan keenya ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Iyyasuus maqaan isaa kan galateeffameef kan ulfaatee nuuf haa ta'u. Egaa kan isin hordofaa jirtan kun Daanaat Tiubiidha. Daanaat Tiubiin maali? Namoota baay'eedhaaf jechi kun gaaffii kan itti ta'us ni jira. Namoonni baay'een kan beekanis jiru jechaadha. Kanaaf egaa Daanaat Tiubiin maali kan jedhuudhaaf gabaabaadhumatti Waaqayyo Waaqni keenya fayyisaan keenya ilmi Waaqayyoo ilmi durbee Maariyaam Kiristoos Iyyasuus sababa Addaamiif ijoollee isaatiif jecha teessoo isaa Aariyaam irraatii gara addunyaa kanaatti dhufee teessoo isaa lammaffaa kan taate qulqulleettii qulqullootaa dubroo Maariyaam gadameessa ishee keessa erga bulee gara addunyaa kanaatti erga dhufeeti sanyii keetiirraa nama ta'ee dhaladhe dhufeetan si fayyisa jedhee waadaa Addaam abbaa keenyaatiif gale sana raawwachuudhaaf gara addunyaa kanaatti erga dhufeeti Waaqayyo Waaqni keenya du'a keenya du'ee du'a keenya immoo du'a isaatiin injifate. Kanaaf egaa gara du'a sanaatti otoo hin darbin warri Yihuudootaa isa fannisan. Warri Yihuudootaa gaafa isa fannisan kana fannoo irratti gaara Golgootaa bakka jedhamu yookiin bakka lafee mataa kan ta'e bakka itti Addaam nama jalqabaa kan ta'e Addaam abbaan keenya itti awwaalame bakka boolla awwaalcha isaatiitti Kiristoosiin fannisan. Hordoftoota keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni bakki inni itti fannifame siilii mana amantaa keenya keessaa kan fannoo isaa iddoo garaagaraatti gaafa ilaaltan kan durii jechaadha. Amma gaa namoonni baay'een sababa qarshiitiif jecha daldalaaf jecha siilii mana amantaa keenya keessa jiru boca isaa halluu isaa jijjiiraniiti kan isaan nu biraan gaatti jiranii. Haa ta'u malee isaa kan durii sana yoo ilaaltanii fannoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame sana bira kanneen waan akka masilaalliidha yookaan riqaa akkasuma kan akka eeboofaa waan akka lukkuu jechaadha kormaa indaaqqoo kan biraan fannoo Kiristoos irratti fannifame sana jala lafee mataatu jira jechaadha sana jala. Kanaaf egaa kun kan ibsu Addaam Waaqayyo Waaqni keenya Kiristoos Iyyasuus bakki awwaalcha isaatii Golgootaa kan jedhamu yookaan bakka lafee mataa kan ta'ettidha. Lafee mataa jedhanii bakka itti waamamu sanattidha kan inni awwaalame jechaadha. Lafeen mataa sun kan eenyuti kan jedhamuudhaaf kan nama jalqabaa kan ta'e Addaam abbaa keenyaati. Haa ta'u iyyuu maleessaa egaa hordoftoota keenya Daanaat maal jechuudha isa jedhuudhaaf deebii isaatiif dhagaa kanan dubbataatti jiru. Kanaaf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannoo hojjetanii fannoo sana irratti bismaara shaniinidha kan isa waraanan. Kiristoos sababa keenyaaf balleessaa keenya yakka keenyaatiif jecha Kiristoos gaafa fannoo irratti ba'u waa hedduudha kan isaan irraan ga'anii dhiphina baay'ee irraan ga'anii alangaadhaaf shimalaan dirra isaa kukkutanii dhiiga isaa dhangalaasanii fuulli isaa simboo qabeessa kan ta'e Kiristoos sababa dhiigni isaa gannammee jiru fuulli isaa dhiigarraa kan ka'e mul'atu ture. Kanaaf sabni dubartoonni Israa'eliidhaa simboo waan hin qabneef isa ilaaluu hin dandeenye miidhagina waanta hin qabneedhaaf jecha garaa laafuuf hin dandeenye inni akka nama Waaqayyo isa adabee ta'e jedhanii akka dubbatan macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 53 lakkoofsa 3 kaasnee hanga 7tti yoo dubbisne argachuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf Kiristoos sababa keenyaaf jecha simboo dhabe simboo qabeessa ta'etu jiru simboo
shamboo isaa dhiigni isaa qulqulluun wanta irra lola'eedhaatiif fuula isaa kana uwwisee ture. Haa ta'uutii warroonni Yihuudotaa Kiristoos Iyesuusiin qoraattii gonfoo qoraattiidha. Qoree 300 kan qabudha kan isaan qopheessan. Qoree 300 kan qabu qopheessanii mataa isaa gubbaa kaa'anii kanuma irra darbuudhaatiin qoreen gonfoon qoree kun irraa bu'uu danda'a jedhaniitu bismaara 73 kan isaan mataa isaa irratti qabsiisan jechaadha. Kan irraan buuneetiif egaa maatiiwwan Waaqayyoo Kiristoos gidiraa keenyadha kan inni gidirfame. Ba'aa nuti baachuudha malee inni ofiisaatii kan inni baate jechaadha. Kanaaf fannoo irratti gaafa isa fannisan barruu ittiin Addaamiin uume sana bismaaraan fannoo irratti waqaran. Kanaaf egaa bismaarri ittiin isaan fannoo irratti ittiin isa waraanan kun Alaadoor, Saadoor, Adeeraa, Roodaas, Daanaat jedhamaniiti kan isaan waamaman jechaadha. Barruu harka isaatii lamaan akkasuma qoma isaa gubbaa miilla isaa gubbaa kan waraananidha jechaadha. Kanaaf iyyuu bismaarota yookiin sibiilota shanan kana Alaadoor, Saadoor, Adeeraa, Roodaasiidhaaf Daanaat kan jedhamanidha. Kanneen kana keessaatii egaa maqaan yuutuubii kanaadha kan itti mogga'e bismaarota yookiin sibiila ittiin warri Yihuudotaa Kiristoosiin fannoo irratti waraanan keessaatii tokko kan ta'e egaa Daanaat jedhameeti egaa kan inni ittiin mogga'ee jiru egaa. Kanaaf Daanaat bakka miilla isaa lamaan walirra kaa'uudhaan warri Yihuudotaa fannoo irratti akkuma argamu miilla isaa kan waraane kun egaa yookiis kan qabee jiru fannoo irratti bismaara Daanaat jedhamudha jechaadha. Kanaaf egaa maqaan yuutuubii kanaadha kanarraa dhufuudhaanidha kan inni mogga'e jechaadha. Egaa kanaaf isinis egaa hordoftoota keenya Daanaat jechuun egaa hiikkaan isaa bakki inni irraa dhufe egaa bismaarota gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waraanan keessaatii tokko kan ta'edha. Miilla isaa kan waraanee jirudha jechaadha. Kanaaf maqaan yuutuubii kanaa kan moggee jiru kanarrattidha. Egaa mul'anni yuutuubii kanaadha egaa haaraa haa ta'uyyuu maleessaa egaa gara fuulduraatti barnoota garaagaraa akkasuma faaruulee wantoota dhimma mana amantaa keenya irratti hunda'an wantoota garaagaraa qabateeti gara keessan kan inni dhufu jechaadha. Kana hundumaatiif immoo egaa yuutuubiin kun barnoota gaggaarii ta'e akka isin biraan gahuudhaatiif egaa isinis ga'ee guddaa qabdu jechaadha. Innis maalii ofii keessanii egaa namoonni baay'een dhaggeeffachuu qofa malee sabiskiraayib kan hin goone jiru jechaadha. Kanaaf isinis gara maatii Daanaat tuubiitti dabalamuudhaatii fi sabiskiraayib ishee jettu kana tuqaatii mallattoo fuulduratti argamu mallattoo bilbilaa kana cuqaasuudhaatiin gara maatii Daanaatitti akka dabalamtanii barnoonni asirraan darbu kun gaariidha nama barsiisa kan jettan yoo ta'e immoo egaa dirqama miti fedhuma keessaniin gara hiriyoota keessaniitti waldaalee garaagaraa keessa jirtanitti sheer gochuudhaatiin gara yuutuubii Daanaatitti hiriyoota keessanis dabaltanii waliin sagalee waaqayyoodhaa waliin barannaa waliinis mootummaa waaqayyoodhaa walumaan dhaallaa jechuun barbaada. Egaa kanaaf yuutuubii Daanaatii egaa waliin akka taatan filannoon keessan kanaan booda yuutuubii kana wajjiniin akka ta'u yuutuubii kana cina dhaabbattanii laayikiidhaaf sheer gochuudhaatiin akka nu jajjabeessitan maqaa waaqayyootiin isin gaafadhaa. Bakka jirtanitti nageenya waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Biyya keessas ta'e biyya alaa teessanii kan hordofaatti jirtan yuutuubiin kun Daanaat yuutuubiidhaa kan isinii wajjin turu an barsiisaa faarfataa qixxeessaa yaadataatii. Yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatiina. Gara fuulduraatti barnoota isiniif akka darbu barbaaddan koomentii jalatti nu barreessaa isiniin jennaa.
Kan biraan karaa chaanaalii keenya yuutuubiin kan biraan illee ni jiru jechaadha. Kallattii sanaatiinis akka nu hordoftanii isiniin jennaa. Kiristoos du'aa ka'ee humnaaf aangoo isaatiin Addaam bilisa ba'ee nagaan addunyaa hundumarratti lallabamee nagaa Waaqayyootiin tura.